Baga gammaddan barattoonni ji'oota muraasa booda qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf qophaa'aa jirtan akkasumas kanneen waggaa tokko yookiin waggaa lama booda fudhachuuf taatan hundaaf qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qabantaa nan darbaa laata jettanii dhiphachuun hafeera. Qubee Generation Academy Tube formaata waaraa qabatee isiniif dhufeera. Ijoollee keessan kanneen yuunivarsiitii Finfinnee barachaa jiraniin kan hundaa'e akkamitti qormaata biyyoolessaaf akka qophooftan, kitaabolee akkamii akka fayyadamuu qabdanii fi kan kana fakkaatan irratti gorsa bal'aa isiniif dhiyeessa. Dabalataanis ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee barachaa jiran kanneen 600 ol fidan irraa muuxannoo isaanii walitti qabuun afaan keessaniin isinii dhiyeessa. Isin ammoo YouTube Qubee Generation Academy Tube jedhu subscribe gochuun akkasumas waan barbaadan komentii jalatti nu barreessuun nu hordofaa. Isaan kan kiyyaa addunyaa jedhama. As University Finfinneetti Departmentii Fayyaa irratti waggaa tokkoffaadha. Namni barumsaanii kan ta'e kutaa 12ffaa kunis high school Waldaa Misii Oromiyaa keessattidha. Amma guyyaarraa kanatti kan waliin dubbannu waa'ee intaraansii irrattidha. Waan tokko ekspiriyaansii ishee isin gochuu fi akkamiin kan intaraansii qoramuudhaaf ji'a 2tu isin qaba. Kanaafiyyuu haala kamiin qophaa'uu akka qabdanii fi maal gochuu akka qabdan akkasumas immoo chaalenjii wasiin mudachuu danda'an maal akka ta'e kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. ስሜ ሚኪያስ ተክሉ ይባላል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ሜዲሲን የፕሪሚየር ተማሪ ነኝ። ዛሬ እንድንወያይ የፈለኩበት ወይም እንድነግራችሁ የፈለኩት ነገር ቢኖር ስለ ኢንተራንስ ኤግዛም ነው። እንዴት ብንዘጋጅ ኢንተራንስ ኤግዛም አሪፍ ውጤት ልናወጣ እንችላለን የሚለውን ለመወያየት ነበር የፈለኩት። ያው ከእናንተ ትንሽ ሲኒየራችሁ ነን፣ 1 ዓመት እንበልጣችኋለን። ሰው የሆነ ኤክስፒሪየንስ ይኖረናል ከእናንተ የተሻለ በሚል እሳቤ ነው እና እሱን ሼር ላደርግላችሁ ነው ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣሁት ማለት ነው። እና Tole maqaan koo Milkeessaa Shammiidha. Barataa waggaa tokkoffaati. Addis Ababa Yuunivarsiitiitti. Dipaartimentii koo meedisiinidha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Tulluu Boolloo jedhamutti kutaa 12ffaa baradhe. Qorumsa immoo kan qorame Yuunivarsiitii Jimmaa. Marshima Shobaala, Yamatati, Kijiri, Lutiarian, the Department. Zendro, a freshman course Charasan, Doctor of Dental Medicine, Yamajaman Tamari. And now, Bakrimiam, the entrance, Lamazagajet, Totela, as the Bagana Mangrove to Zagatu, entrance, Asparator, Namtasu, but Ankalan, because it's Sharotian Tachara. I am saying, I'm Salasim. ግን የተለቁት ይተዋል ማለትም ከዚህ የተሻለ ትልቅ ነገር ማድረግ ይችላል። ስራችሁ 530 ማለት በጣም ትንሽ ውጤት በጣም ትንሽ እሱን ምናልባት እንዳዲስ አበባ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ትረዳላችሁ ማለት እና 600 እና ከዛ በላይ ማምጣት ይችላል። ማለትም ምን ያልተገበርኳቸው መንገዶችን ያለባቸው መንገዶችን እነግራችኋለሁ። እስቲ ከነዚህ መካከል እኔ በጣም ብዙ የዛኔ ቻሌንጅ የሆነብኝ ነገር በቃ በወቅቱ የተለያዩ ነገሮችን ማጋጥሞኛል። ፕራይቬት ኬዞችም አሉ። ግን ከነዛ ውጪ ዋናው ምክንያት ቪዲዮዎችን በብዛት አልተጠቀም ነበር። Akkam jirtu ani Moosisaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa waggaa jalqabaati. Gara YouTube kanaatiin yaada haaraa qabannee isinii dhufaa jirra. Innis maalidha? Ijoolleen akkuma beekamu ijoolleen kutaa 12ffaa ji'oota muraasaan booda qormaata intiraansii fudhachuuf ta'u isa kana irratti akkamitti ijoollee kana gargaaruu dandeenya kan jedhu irratti ijoollee Yuunivarsiitii Finfinnee baratan kanneen biroo wajjin ta'uudhaan viidiyoo garaagaraa qopheessaa jirra. Yeroo ji'oonni muraasni isin afaan kanatti akkamitti dubbisuu akka qabdan kitaabolee akkamii akka dubbisuu qabdan irratti
dabalataanis yeroo ijoolleen keenya yeroo gara yuunivarsiitii deeman viidiyoon afaan keenyaan hojjetaman kan ijoollee keenya gargaaran hin jiranii kan irratti immoo gara yuutuubii kanaatiin akkamitti akka dipaartimentii filattan akka yuunivarsiitonni garagaraa dipaartimentii maal akka kennanii fi yeroo fireeshmaanii taatanii gara gibbii seentan chaalenjoonni akkamii akkasiin eeggatu irratti viidiyoo garagaraa kanneen hedduu sin gargaaran hojjechaa jirra. Viidiyoo akkamii akkasiin hojjechuu qabnu irratti immoo viidiyoo kana osoo nu hojjettanii nu gargaara kan jedhu irratti koomentii yoo nu gootan yeroo itti aanutti viidiyoo isin barbaadan waan isin barbaadan isinii hojjenna jechuudha. Kanaafuu namoonni biroos kanneen ijoolleen keessan obboloonni keessan akkasumas immoo firoonni keessan kutaa 12ffaa fudhachuuf ta'an yeroo waggaa tokko booda kutaa 12 fudhatan immoo amma kutaa 11 barachaa jiran akkamitti akka dubbisuu qaban irratti muuxannoo qabnu yookiin immoo nuti bara darbe fudhanne waan ta'eef maaltu akka isaan gargaaru irratti viidiyoo hedduu ni hojjennaa fi kanaafuu viidiyoo keenya sheer gootanii akka ijoollee barattoota biraan nu geessan. Yadalo takuba